Badaarsi yoo tokkummaa agarsiisne warra diina keenyaa hedduu waccisiisne sirba bareedinaa tokko gadi dhiisne warra Oromoota hunda taphachiisne warra diina keenyaa shahaadaa qabsiifne. Ani kanaa miti kan na dhibe jamaa sawwaamni shahaadaa eenyu herregamaa inni sirba baasee nuti gadi dhiifne nama lama taane shahaadaa qabsiifne. Nuti fagaanne ka arsiin qaata tarree warra diina keenyaa baga wal agarree nuti arsiin garuu naadira dalayne boolluma nuu qottan isinitti harree isinirra ijjanne isin bira tarre. Walaloo barbaadan anatu tarreessaa isinummaan bichaa laayikii jabeessaa arsii kiingi jedhaa koomantii barreessaa sheerii itti godhaa addunyaa balleessaa warra diina keenyaa garaa qabbaneessaa jedhin biraaza. Arsi jedhaa aare haa aaru warra irteena jaartii teessan isin jala bulchaaru. Arsi jedha arsoomni qorsaa arsii saandu qorsaa arsii tuttuqaa didduu arsii yoo tuqa iddu nuti takkaa sodaanneen duunee sanyii leenjisoo diigaa kan tuqa immoo mataa irra fiigaa arse qoosaan cabsu arsi dhugaa hin dabsu arsee waraana shuraa waraanee morma muraa arsii jedha abbaate inaaffaa dhiisii sirbaa fi raayyaa maal tolifu sirbi ba'ee sila kan momoo maaltu baay'ee sirbaati waa'ee raayyaa olifu. Arsi jedhe arsi jennaa ka aare haa aaru warra miidiyaa lafatti illee isin bulchaaru jeta abbaate. Saba guddaadha arsiin saba kabajamaadha arsiin woomattiin jedhan tokkoon qabu uummati arsii maalittiin jettan gootummaadhaan hayyummaadhaan arjummaadhaan bareedinaan dachiin qilleensaan maalittiin jettan arsiin jawaariin miti kan madaala'u bara. Gootota akka fiild maarshaal faa the first Ethiopian field maarshaal faatu achi keessaa ba'e. Warra fiigichaan addunyaa kana irratti tokkoffaa ta'anii alaabaa biyya keenya addunyaa irratti labsantu achi keessaa ba'e. Gootota qaqqaaliitu achi keessaa ba'e. Beektota baay'eetu achi keessaa ba'e. Babbareedaa baay'eetu keessaa ba'e. Biyya qamadiinsaa biyya Itoophiyaa kana halkaniif guyyaa beela baasaa jiru dachiinsaas. Industirii aartii Oromoo keessatti seenaa guddaa kan dalagatee fi bara Oromoo Prootestaantii keessatti qabsoo warraaqsaa qeerroo deeggaruudhaan Oromiyaan tan Oromooti jechuudhaan wallee warraaqsaa wallisaa ture. Warraaqsaa qabsoo Oromoodhaa sirna gita biittaa wayyaanee fuulduratti bara 2016 qabsoo geggeessaa tureen biyya ormaatii ergaalee caccabduu dabarfataa ture aartist Ibroo Hasan. Walleelee warraaqsaa Oromiyaan tan Oromooti Finfinneen tan Oromiyaati jechuudhaan walleelee warraaqsaa keessatti ergaalee jajjabduu qeerroo Oromiyaadhaaf kallattiilee adda addaatiin dabarsaa ture aartist Ibroo Hasan. Walleelee warraaqsaa Oromoo fi Oromiyaa jiddu galeessa godhatan jalduudha amma Amboo Dambii Doollo amma Nanjoo Shaashamanne hanga Baalee Roobee Awwadaay hanga Galamsoo Boorana hanga Gujii Mooyyaleedha hanga Yaaballoodha hanga Walloo Khamisee akkasumas Amboo hambaa lafarraa jalqabe dho'insa qabsoo Oromoo sirna gita biittaa wayyaanee fuuldura dhaabbate wallisee kan wallisiisaa ture aartist Ibroo Hasan. Iyyenga waa'ee aartist Ibroo Hasan wallee dhiyeenya kanatti marsaalee hawaasummaa irratti uummanni keenya hawwiidhaan eeggachaa ture kaleessa galgala marsaalee hawaasummaa gara YouTube chaanaalii isaatiin gad. Namoota tokko jibbaa keessan isin ibsuuf jechuudha sirbi arsii haraamaa hadisni jedhu barbaachisaadha isiniif. يمرين وملاتشو والله بقى ربين قرآن كيستي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جسجرتون بقى جراته سبحان الله وصو دين إسلام موديفيكيشنيك أباتي هدونا ما تقرأ فيتي في الابريفات سربي بهون هرأ أنا سرتين إيقل قويا جلق أباتيف yeroo jalqabaatiif dhaladhee hagana gahee sirba fuudhanii raayyaa wali hidhan sirba fuudhanii tiniin qur'aana wali hidhan sirba si koomandooti maal rakkinni keessan eessa keessan isin dhukkuba garuu anamma sirba daa'imummaarraa jechuu dur beeku daa'imummaarraa duraan dhagaye ajaa'iba kan ishee raajjiidhumaa bareeda ishee ammaal jedhee himaa uume rabbiin hundarra caalchisee boontuu jimmaa rabbitu eebbisee jechuudha. Rabbiin ijoollee jimmaa hundarra caalchisee uume jenneetiin dubbatameera sirba kanarra. Waa'ee sirba kana an sirba fulii waan isaan hangalchu. Garuu haraamummaa fi halaalummaa shahwaa waan feetan jalatti qabatanii wayita isin jibbiinsa laferraa qabdan shari'aa jala deemtaniitiin walawwaluu barbaadan
dhaabadhee laaluu fedhu waan san sii galee jibbiinsa keessan asuma bahaatii dubbadha inshaallah. Kanaaf jechallee warni arsoomaa fi yookiin immoo sikkoo keenya nuti waa kan nun jiru. Rabbi irraa nu uume alhamdulillah. Nuti nama caallan jenne alhamdulillah. Isintu dhufee nama jala deddeemeetiniin laagaa tuqeetiniin nama haqqisiisuu deema malee. Har'a haraamummaan sirbaa har'a ol baate. Har'a raayyaan waa'ee gosummaa har'a nashidaan sun kabaja quraanaa isin biratti dhabe quraanni kabaja isin biratti dhabe fuutanii sirbaa walii hiitan jibbaa teessan argisiisuuf jechuudha. Fuutanii maaltu kutaadhaan akkanatti jibbiinsa akkana isin keessa facaase fayyaa qabdanii garuu yamreen xeenanyaa naachuu dheengadda interview irratti namni tokko lama miti kumaa kitil waa'ee gosa isaa baheetiniin ka dubbate asirraa qabaan isin gadhiisuu didde bira tarre hayyee amma kun dhufe nuhu warri keessaa dhalanne sirba kana nurraa dhiisaa rabbi sodaadhaati ijoollee harma keessan qullaa fi ufin argufina taa'a arsooma sirbi isiniin kennu dubbatu jirraami warri keessaa dhalatee barcallisutti hin jirru. Fuutanii raayyaa walii hiitanii fuutanii quraana walii hiitanii asirra olii gadi ariitan maal rakkinni keessan. Unet qoy wanti kun ani maddi waan kanaa eessarraa dhufe by the way maawqa falligaallahu akkanaa hin tanfedha eessarraa dhufe wanni kun. Ati sheeka akkamitti maali no sheekummaati yaana walallee sittiin himan nallee hordofisiin hin jenni matarra kaadhu foloo kee na jalaa bayyoon wanni an haasa'u kun siin ta'in foloo kee mata diradhu na jalaa dee na hordofi jedheeti miti naan mari'attee na hordofne sii galee hogguu isin jibbiinsa keessan dhukkuba isinitti jiru wanni shari'aa jala seentaniitiin argisiifachuu barbaaddan tana wanni akkasii hin jirtu. In jiru wanni akkasii. Diin Islaam macaawachaa keessanii miti waan isin ittiin taphattanii miti waan isin jibbiinsa lafee qabdan ittiin ibsattanii miti. Isin galee alhamdulillah rabbil alamin diin hundaafuu rabbii walqixa godhee kenna jechuudha. Nuti ijoolleen sikkoo mandoo ijoolleen arsii isinillee ol hin jenne isinillee olitti of quban qabnu akka nama kamittuu rabbiin nu uume ni'maan rabbiin nurratti oole kumaa kitil alhamdulillah filannee irraan dhalanne irraa dhalachuu kennatti garuu gammachuu qabna. Filanneen dhalannee dhalachuu kennatti garuu gammachuu qabna. So kanaafi warri raayyaadhaan walii hiitanii fuutanii quraana walii hiitan wallaahi xiqqeena duniyaa akhiraa isin haadha qabsiisu isiniin jedhe rabbi isin haa qajeelchullee an akkasillee hin jedhuuti. Attaa afruum harki keessan akkami quraana sirbaa walii hidhee duuba jalqaba waa hundaa rabbi sodaatamaa raayyaa jedhu duubaan fiddan. Andeet noo kabira yaalillaachu jecha nama sanii akkami kabaja isin bira dhabe. Inna zaranyummaan tuni baktii dhagartee jechuun tun isin bira jirti moo nu bira jirti warra quraanaa fi raayyaa walii hidhe bira zaranyummaa yookiin immoo gosummaan jirti moo nama bira jirti sirbi durillee haraam ammallee haraam fuuldurattillee haraam kenna bahe haraam ta'u ka biraatti bahe haraam ta'u si galee wayita ka biraa bahu homaa guyyarraa sirbi numa baha guyyarraa gartee indoom sirba keessaallee sirbii gartee achi bahe numa baha gaafas maa haraam jettanii dubbatina. Gaafas maa raayyaa walitti ni dhina.